Oromoo ajjeesuun diinummaa. Yoo diina Oromoo taate malee Oromoo ajjeesuu hin dandeessu karaa jala. Xalayaan munnaanaa barreessu Moodificha kolleejjii inni barreessa. Oromoon haa xiiqattu. Gumaa ilma isaanii haa baatu. Amma duunu cim. Amma dhiignu cim. Nama kennaa addaa ta'e qabu. Sumaasuffaa onnee qabeetti. Yeroo baay'ee warri kuni darbee dhalatu. ሰፈሩ ጭራለ እውነት ነው ወይ ጋር ዲገሙ ማን ኦሮሞማadha Ajaalumaanaaf dhugaadha. daadhii du'eedhee Hacaaluun hin sodaanne. Addis Ababaa miti yoonni qeeraa jechuu didan. Hacaaluun biyya. Daawwitiidha. Kunoo asumatti dhalate. Soorata dhalootaati. Nama xiiqiidha. Nama sabaa dhalate. Mana kitaabaa guddaa tokkotu hawaasa addunyaa jalaa gubate. buqqeetu dhagaa cabse Lakkoofsi 6 kana caaluuti asittidha kan inni tottolfamee bahe. Kaleessas Oromummaatti amana bayees gartuutti nama. Waan ilmoo akkanaa eenyumaaf waa kennuu jedha. Walirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa taane nutti dhiistee deemte atisoo seenaa garaan baane achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree. Hacee hundee ilma Oromoo wal jaalacha wal dhabnaare. Daneta Gojeda kengingincha Uto dandacheta biyeta Hajenya dunangalcha Shumburam punyang kabdi Bektem pumpatu mane Garangko di bekabdi dupi bati Bafteni matu mane Ilmu lenjadu eda pardu eda Warabe sigadare Achi keessa wacheedha farwacheedha Chaffeen tulluu dhoksaaree Seenaallee hirmuu nyaattu hin jenne Lubbuusaa qaanii saba saaf kenne Wayi lafaa gabaatiin marguun malee Wayi namaa du'eetiin galleen malee Ni haftee jedhee garaan kuutanne Ni dhuftaas jedhee abdiin horanne Isin boo'inii yaadan eegini Namni dachee kanarratti yoo dhalatu baay'eedha. Yoo lakkaan garuu hedduu keessaa muraasatu akka ibidda tulluurraa ol bahee mul'ata. Namni gaafa dhalatu sabaaf yookaan warraafi yookaanis ofiisaatiifi gariin immoo sadanuuf osoo hin taane dhalatanii dhaloota qofaa tolanii hafu. Nutis kanumarraa kaanee kaaniin baga dhalate yookaan dhalatte jenna. Gariin ammoo osoo dhalachuun isaa hafee yookaan haftee jennee gocha yookaan oolmaa isaatiin ni abaarraa yookaan immoo ni janyaa ni eebbifnaa ni leellifnas. Mucaan kun dachee maccaa kan warra dursee adda isaa qabsoo Oromootiif kennaa dhaga'ee amboo hambaa lafaatti yoo dhalatu namoonni baay'een tarii akka abbaasaa qawweeriyaa godhata yookaan ammoo akka haadhasaa garaa laafee guddata jechuun alatti namni waan addaa yaada jiraachuu baatullee abbaan isaa garuu Haacaaluu baasaniifi maalii fi karaa kamiin yoomii fi akkamitti Haacaaluun eenyu akka caalu garuu yeroodhaaf wanti beekamu hin jiru hawwiidhuma qofaanii. Obbo Hundeessaan
Hacaaluun akka sirbu hin fedhanii. Mucaan koo baratu jedhuun Dooktara barbaadu isa boru ayyuu ta'ee rakkoo Oromoo fi Oromiyaa furuu, isa boru goota ta'ee gidiraa fi roorroo Oromoo mataa gadi qabee gaachana ta'ee fi qolatu wabii Amboo barbaadu. Kiraara tokko qaba. Kiraara kana godhatee qarreen tokko goda kana jirti. Iddoo sanatti bahee kiraara kana rukutaa. Anillee maaliif kiraara kana rukutaa? Zariin koo weddistuu miti. Maaliin jedhee dallolaani? Inni qofa egaa waaqatu kennaafi. Dhiibbaan abbaa isaa kun biraa hin hafne. Wajjumaan manaa bahee hiriyaa isaa biras ga'e. Faantuunis Hacaaluun akka sirbu hin feetu. Garuu immoo sagalee isaa kiiloolee sana yoon dhageenye yaadaan qalbii cabdii. Kiraara rukutaa, kiiboordiin taphata, meeshaa keessaa jechuudha. Annaa yeroo mara eeguu deemu in sirba. Sirbaa deema. Akkuma isin jedhe manni riyaasaa immoo manuma keenya bukkee waan ta'eef foorcaafaa deema, sirbaafaa deema. Even waan inni hojjedhu irree otoo jiraate dhiisee tanan isa laaluudhaa ba'aa ture dura. Annaa ani sirba akkasittiin sirbaan sirbu ammana miira keessa nan galchu. Garuu maalan jedhanii acee koo sirbituun mee mootummaa waaqaan dhaaluun jedhan. Yookiin akkas jedhu dhiisimee waaqni kan naa kenne kanaaf miti naan jedha. Hacaaluunis kanaaf weelloo isaa tokko keessatti yoo jirtu an jiraa kanaan achiin jiru jedhee jaalala ishiif qabuu fi oolmaa ishii ni jajee ni galateeffates. Yoo jirtuun an jiraa kanaan achiin jiru anoo humnaan qabu waa tokko si godhu du'ee baduusillee an seenii taanfadhu waa'ee kee ibsuudhaan an jechootan qabu yoo jirtuun an jiraa kanaan achiin jiru anoo humnaan qabu waa tokko si godhu du'ee baduusillee an seenii taanfadhu. Mucaan xobbeen kun fedhii abbaa fi hiriyaasaa dagatee kiraara qabatee qarree dabbisitti bahee aartii akka burqituu keessaa ol danfuun of dhaggeeffataa, of madaalaa, of sirreessaa, quuqqaa fi quuqama keessa isaa fi Oromoo keessa jiruu baasuu danda'uusaa of safaraa. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf maltee suma nyaachisaniin ammoo weelluu Hacaaluun afaan itti saaqateedha. Sagaleen isaas kanumaan moroodame. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanuu dhaga'e. Inni alaa weddisaa dhufnaan kaatee immoo hidhaan isaan loldaan lubbuu isaa maruu haqni. Obboleessi koo maal taate maal ultan hundeessa mucaan kun yookiin buddeena isaa ta'ame wanti kun. Jireenyi akka marsaa gundoo asuma naannofti. Hacaaluun garuu kaayyoo fi mul'ata isaa wajjin qoleesaa jabeeffachaa fuulduratti. Jaalalli ganama faantuu damisoo diroo ibidda saafaadha. Rakkoo fi gidiraan Oromoon itti jiru mata bowwoodha. Dhukkubni saamaan immoo muuziqaadha. Roorroon immoo muuyyaleedha. Oromoo nyaachaa jirti. Daandiratti naana argummoo natti dubbata. Akkam natti dubbattee nan arrabsa. Arrabsee galee tanan maafan arrabsee dhimboota ture. Mana keenya bira darbee mana isaanii dhaqan. Galgala mana riyaasaa tokkotu jira. Achitti kiraara taphata. Amma inni galutti ani hin galu manatti. Yookaan lukaan dhiqadhaa yookaan waan hin ta'in godhaa balbalumarra dhaabbadhee isa eegaa. Yogguu inni galu innis hin laalu dheetu. Utuun barbaadin garagarii ilaalee darba mana keenya. Inni darbee deemu bahee tanan amma inni mana isaa balbala mana isaanii bira galuutti dhaabbadheen gaggeessan. Achi galee rafaa deelii bakka kanumadha. Amman isaa argu garuu naasuun kun oolu xalayaa olii barreessina. Taphadhaan nageenyu yeroo calqabaatiif suura wajjin kaanii jechuudha. Hamboo keessa wanti nuuf hin jiru anaaf ajee. Laga keessa hin jirra. Iddoo awwaalaa irree nageessitu. Awwaala fa'aa maqaa isaanii faana dubbisiisaa ture. Karaa Addis Katamaa na fuudhee deemaa. Karchallee maasaa. Edda bahee karchalleedha. Edda bahee karaa karchallee deemnee mana koo kunuute. Xalayaan immoo naanaa barreessu Hoodiif Kolleejjii jedhanii naa barreessa. Dhumarratti Hacaaluun Hundeessaa jedhee mallatteessaa. Ka Hoodiif Kolleejjii naan jedha. Hacaaluun kana hundaa baachaa tulluu muuziqaa dheebuu jalqabee
namni tulluu dhiibuudhaaf manaa ba'e immoo yoo milkaa'e ni jigsaa yookaan immoo hanga jigutti yoom biraa taa'aa. Guluffiin fardaa, daakaan bishaanii, loon tiksuu fi taphni korboo ammoo Hacaaluu magaalaa Ambootii baasanii warra akaakayyuusaa goosuutti sagalchanii. Waggaa 70 irraa fudhadhe. Waggaa 70 fudhadheen lafa Majaa jedhamu goosuutti guddise. Ilmoo koo bishaan daakuu barsiisee, sirba barsiisee, akkanatti sirbu jedhee goota faarsanii jedhee. Tuqamuun jaalatu gaafa tuqame garuu abidda jechuudha. Goota waan godhoo dhabee nama wajjin illee walitti bu'ee gaafa namni gargar nama qabu ijatu diddiimataa. Hacaaluun Amboof dhala isaati, ilmoo isaati, dhiiga isaati, waa hunda isaati. Hacaaluun har'aa biyyaaf ta'e kun asii biqile, biqiltuu Ambooti. Oromiyaadhaaf immoo yoo fudhatte faajjii isaati, faajjii Oromiyaati, mul'ata Oromiyaati. Hacaaluun ayyaana aartii qofaan kan daanga'e otoo hin ta'in guddisa isaarraa ka'e naannoo isaatti waan argurraa ka'e waan baraterraa ka'e diddaa gootummaa fincil nama waa'u jechuu naannoo baraterraa ka'e waggaa 27 dura sirni dargii kuffise kun yeroo dhufu akkamitti asitti gootummaadhaan akka lolaa ture akka asin ceene akka lolaa ture uummanni kun yeroon asirraan darbu taankii asitti daaraa ta'e baay'ee ilaalaan darba ajaa'iba. Gootummaan naannoo inni itti dhalatee kuni ajaa'ibadha. Anaa fi haadha isaati haadha malee ilmoo miti. Haadha. Yoo dhufu konkolaataa achi dhaabee fiigee innaa dhufu garaa kana qabatee jirta attam jiree kana qabatee haadha anatti haadha akkanatti ana akkanatti na wajjin otoo cannaqamu mucaan koo baalageen balleessite. Hacaaluun haadha keenya malee ilmoo keenya miti. Haadha keenya haadha nu dhaltedha. Haati nama dhaltellee nama nuffiti. Inni qofa nama nuuf fide. Hacaaluun anaaf dhugaadha. Dhugaan dhugaadhuma ibsa biraan qabdu. Hojjetees biyyuun kana keessa taa'e. Hin baqannellee. Gaafa na ajjeesan na ajjeesan jedhee. Garuu akka du'uun beekaa akkasumatti ajjeesan. Anaaf Hacaaluun mana barumsaa kiyyaa, ijoollummaa kiyyaa, waa hunda kiyya. Yeroo inni daa'imaa fuulli isaa kun hin madaa akka malee. Yeroo sadeessi sana isheen barattu turte, hin baratti turte mana barumsaatti. Isa manatti dhiistee isa dhukkubsatu kana mana ciibsitee gaafa mana barumsaa dhaqu jetti haati keenya guddattu. Blackboard irratti gaafa barsiisaa waa barreessu barreessee gaafan gadi jedhee ol ka'u masmara isa duraa barreesseen innaan ol jedhee ilaalu isa lammataa dubbisee barreessuudhaaf gadi jedhu gaafa inni fuula isaa hooqee dhiiga isaatu dabtara korranatti mul'ata. Isuman dura barreessee sanaan deebi'ee barreessa. Sammuun koo sirrii naa ta'uu dinnaanan amma mucaan koo naaf ayyuutti jedhee dhiisee manatti deebi'ee jetti. Aarsaan akka haadhaatti ishiin kaffalte kun akka haadhaatti salphaa ta'uu danda'a. Akka dhala namaatti garuu waan sammuudhaan olidha. Kana beekaaf natti fakkaata gaa haadha waliin qabnu qophaa isaatti baafatee guddattuun koo aduutu jedha. Baay'ee wajjin cinqamee baay'ee wajjin rakkadhee tana guddisee kanumaaf naa kakata malee maalan godheef ijoollee baay'een qaba. Namni lubbuudhaan jiru tokko yoo harki mirga isaatii tokko cite harka kiyyatu cite hin jiraadhu hin jedhu numa jiraata. Bitaas taatu harka mirgaatiin eeboo darbatta yoo ta'e hamma harka mirgaa san darbachuu dadhabda malee bitaadhaan isinuma yaalta. Namni yeroo tokko tokko yoo ijji tokko si jaame ija tokkoon baay'ee hubachuu hin dandeessu. Hacaaluu biraa har'a yoo ijji lama badayyuu otoo hin jedhe
wanni natti hin ta'u. Addunyaa kanarratti diinni Hacaaluun qabu yoo jiraate soba. Diinni Hacaaluun qabu yoo jiraate fakkeessuudha. Diinni Hacaaluun qaba yoo jiraate shira. Fakkeessituu miti Hacaaluun baay'ee. Sakandii tokkoof bara rakkina nama horiin isan dinqireedha. Waan namaa waan nama hin jaalatu. Waan dhugaa isaa irratti taatitti immoo eeboollee akkanatti fuuldura qaban itti dirmee du'a malee irraan deebi'u. Kansaa adda. Kansaa adda. Beekumsi isaas guddinni isaas durumarraan itti fakkaata. Bakka guddaa ga'uu yaada. Jaalalaan guddatee horii tiksuu kanarratti baay'ee gara akaakayyuutti adeema. Maatii keessatti jaalalumaan guddate Oromoo biratti immoo irra jireessa eenyummaa isaatii nama quuqamudha obboleessi koo. Dhaloonni isaa qindiidhumsaatti duubaa kaasee abba torba dhalate. Abba torba dhalate haadhaan abba torba dhalate. Illaammu keessaa bahe, Abeebe keessaa bahe. Kan akka Zoogaa Boojiyaa zarii isaati. Dhalattee daa'imummaa isaatiin dhugaa irrattan du'a. Baalchaa gaafa du'a. Baalchaa gaafa maadoo. Qabayyoo gaafa du'a. Garasuu qoricha xaaliyaanii. Kuuna gama sana miti kan xaayilaaniitti fannise dajjaa garsuu dhuki. Xaayilaanii dhaabee dhaabee kan itti fannise iddoon kun. Iddoo jagni itti dhalatu. Iddoo waraanaati iddoon kun. Seenaa Taaddasaa Birruu hin gaafata. Seenaa Badhaadha Dilgaasoon gaafata. Akkasumas immoo Agarii Tulluun gaafata. Seenaawwan jiran kanan gaafata. Hawwiin isaa guddaan bilisummaa kana. Goota sanyii daraaraa kamanii daraara maal xajjeesse diinuma keenya xajjeesse miti daraara kamanii waan hin jiru Zoogaa Boojiyaa akaakayyuu xoolaaf Abeebe qeerransuma. Namoota ibsuudhaaf edaa jechoonni dadhaboodha. Dadhabina jechootaatti arge Haceen ibsa jedhee. Laafina jechootaa jechootatu na harkatti laafe. Isa ibsuudhaaf. Walirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa taane. Nutti dhiistee deemte atisoo seenaa garaan baane. Achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree. Hacee hundee ilma Oromoo wal jaalacha wal dhabnaaree. Achi buuteen kee dhabame akka miila bakar waaree. Hacee hundeessaa ilma Oromoo wal jaalacha wal dhabnaaree. Wal dhabnaaree wal dhabnaaree wal dhabnaaree akkamitti wal dhabnaaree. Erga umuriin isaa barnootaaf ga'e fedhii abbaa isaa guutuu fi kaayyoo jeneraal Taaddasaa Birruu galmaan ga'uuf mana barumsaa Oddoo Liibanitti barachuu jalqabe. Oddoo Liiban keessatti ijoolleen baay'achaa Hacaaluun immoo caala qaacimmachaa Oromummaa ol kaasaa gadoon muuziqaa fi hiraarsaan siyaasaa isa dhamaasuus jireenyittuma fufee. Barumsaa fi kurkursa siyaasaa kan garee mana barumsaa isaa Oddoo Liibanii fi carii abbummaadhaan erga dorsaa ture. Hacaaluun gara mana barumsaa qophaa'inaa Ambootti darbee. Hacaaluun asitti immoo garee tokko jaagamaa badhaaneef kennuudhaan ofii immoo karaa gumii mana barumsaa barattoota kakaasuu isaa itti fufee. Barri 1995 Amboof jabana dukkanaatiin Oromiyaaf immoo bara gaddaa yeroo itti barattoota ishii qaqqaalee hedduu itti wareegsifteedha. Barri 1996 Armeen Oromiyaa reenfa ijoollee ishii 100 lakkaa'amanii lakkoofteetti. Kan ilmaan Lanamboos dacheen Amboo lakkaa'u. Maamoo Mazammir Asi cimaadha barbaadan galaafatan. Hargaa'u Dinqaa nama yeroo jalqabaatiif qawwee qabatee waddeessatti maqaan isaa har'an ka'u. Cimaa Amboo jarri galaafatanidha. Daraaraa kafaniin galaafatan. Amma kana hundumaa kan galaafataniif maaliif? Jabaa isaanii yoo ajjeefne Amboo mataan gadi cabee jiiltee gadi teessi jedhaniiti.
Dhiigni jara kanaa garuu daraaraa baay'eedha oomishe. Aargaa Dinqaa baay'ee oomishe. Maammoo Mazammir baay'eedha oomishe. Amma duunu cimne. Amma dhiignu cimne. Isa ammaa kana immoo jeelchuuf otoo hin taane jaagamaan illee akkasumatti wareegame beekta. Jaagamaa badhaaniidha. Kanaa caalummaa adda. Deemaa jettus deemii fagaadhu malkaas luba faana bu'an oolanii. Roorroo namaattus didi jabaadhu garaan abbaa faana duuti du'an oolanii. Eeggan oolee walirraan eessinu yajoollee duutiin oolee walirraan eessinu yajoollee. Fincilli diddaa garbummaa manneen barnootaa Amboo Haacaaluu Hundeessaa fi Jaagamaa Badhaanii dabalatee barattoota kanneen biroon dursamuu guutuu Oromiyaa wal ga'ee barattoota 100 lakkaa'amanis ni wareegame. Dubbiin osuma kanaan jiruu Haacaaluun siyaasaan mana barumsaa keessaa qabamee masaraa mootummaatti ijoollee 14 waliin hidhame. Haacaaluun yoo mana hidhaa galuu ergaa akkas jedhu barreessee hiriyoota isaatiif ergeemu. Ani nan hidhame osoo hin taane iddoo qabsoo kootiin jijjiirradhe jedheemu. Bakki kun bakkatti shiftaan hidhamudha fi yakki gurguddaan bakka raawwatame bakkatti hidhamudha. Kanayyuu edda seenni dhageenye jechaadha. Maaliif jennaani keessaa homtuu seenuu hin danda'u duubarraatiin manni akkasii giraawundiin akkasii jedhama dhee uummanni Amboos hin beeku namni beekus hin jiru. Warra hojjetee fi warra hojjechiisu qofaatu beeka jechaadha. Sababiin sanatti nu hidhanii fi tokkoffaa magaalaa irraa hixuudha, lammaffaa asfaaltii irraa hixuudha. Yoo ajjeesanis yoo iyyanis namni si dhagahu hin jiru jechaadha. Kanaatiif akka barbaadanitti nu reebuudhaaf akka barbaadan nu fannisuudhaaf yoo duunillee akka nu dhageenyee fi kanaafidha kanatti isaan filatan. Hidhamuu jechuun maal akka ta'e naan galuu hin beeku ture. Bakka Haceen har'a hidhamee boru bahaadha kiyya kan inni eegaa ture. Achi boo'ee tanan gara manaatti galee bariitusaa bakka hidhame sanan deeme hin argisiisan. Yeroo mara ganama guyyaa galgala utuu achi hin gahin hin deebi'u. Achi guyyaa sadaffaa isaattidha. Obboleessi isaa fi eessumni isaa dhufanii huccuu fi nyaata qabanii maal hojjettanaan jedhan. Lakki Hacee yoo argisiisan jedhee ilaaluuf jennaan sitti hin argisiisanii kana booda asin dhufinnaan jedhan. Manadhaa sanatti gaafa tokko ooleen beeku ga'a. Hundoo si du'ee reeffa fudhadhu naan jedhu jedhee tanan barii bahee dhaqa qursii ho'i godheen. Maali haa cuukkoo horiyoonni kee fayyumaa? Maal taatee akkana taataa? Maalum jaalattamaan sii fiduu jedhaan. Ani harree miti beeree naan jedhe. Waa yaadaan jira harree miti alee. Sammuu keenyaaf qalbii keenya dhabnee akka baanu ture. Faallaa sanaa taanee baane nuti garuu. Dhokkamneetu maatii jalaallee nu dhoksaniitu. Nullee waliin arginu achi keessatti. Warri nu qoratan illee poolisii magaala kanaaniti. Federaala irraa dhufanii poolisii federaalaati. Ani mana isaa gadi kanatti hidhamee Hacaaluun kun mana kanatti hidhamee egaa mana kana hidhaatu wal nu barsiise jechuudha. Sababbii galgala geerarsaatiin ijoollee jabeessa jedhamuutiin achittis illee reebamee hanga har'aatti gurrisaa otoo hanga gaafa duutullee gurrisaa dhukkubsataadha. Maatii dhokadhee kanan deema. Guyyaa meeqaffaa isaatti innaa waraabama nan arge. Bakka Hacee sagalee dhuma isaan dhagee bazzii liidedhe sagalee isaan dhagee namni baay'een wannoo ilaalaa ture. Yeroo sanaan hin beeku maal akkanarraa ka'e hin beeku akka ba'aatti narraa ka'e waan ta'e nan gammades bakka guyyaa torbaaf waan inni hin argineef jechuudha. Mana hidhaa keessatti wal barre'anii Hacaaluun ani ala ta'e inni mana hidhaa ta'e guyyaa tokko akka carraa ta'e ayyaana bara haaraa baandiin hora Amboo hojjechuuf achi deemee egaa nuti yeroo sana informationii nuti qabnu umurii guutuu akka hidhamu Hacaaluun akka ba'u hin beeku ani. Kanaaf Hacaaluun sagalee kiiloolee kanaan geerarsaa Geetaachoo Hayilamaariyaam geerara. Inni nan boo'a bakka baay'een boo'ee maaliif sagaleen akkana yeroo kun otoo bahee hojjechuu danda'u akkamitti as keessatti hidhamaa naqaan yeroo baay'ee yeroo ayyaana waggaasa wajjinan oolaa kaaseetti haaraan gaafa ba'u biteefin naqaachitti. Asaafna kan jedhu hin jiru keessa. Yoomiyyuu hin baana
yoomiyyuu in injifanna. Yoomiyyuu waa tokko uummata kanaaf keenyee dabarra waan jedhudha. Inni kun almost itti milkaa'eera. Gaafa nuti achi gallu maal goone inni irratti malee maranne. Ani isaan keessaa xiqqaadha. Natti aanee mucaa dheeressaa jedhamu tokkotu kutaa 7dhaan kutaa 6dhaa isaan kaan kutaa 9 kutaa 10 kutaa 12 warra kaan. Uummata kana barsiisuu qabna abaa caarraa kaasnee inni yaadde. Edda kutaa 1 fi kutaa 2 barsiifnee booda waggaa isaatti waajjira barnootaa eeyyamsiifnee leegaal goone jechuudha. Reen kun immoo yeroo mara lafa Hacaaluun kubbaatti taphachaa turedha. Hacaaluun achi keessatti barsiisaa ispoortii fi muuziqaati. Hiriyoota isaa kana faana jaalala kan qabu, sirreeffamtoota kaaniif illee jaalala gaarii kan qabu, amala addaa kan qabu mucaan kun. Namni mana hidhaa keessa taa'ee yookiin dukkana keessa taa'ee waa'ee ifaa uummataaf yaaduu miti ofiifuu yaadu. Waggaa 4tti galmeen nutti baname. Wanta Hacaaluun uummata kanaaf gumaache. Weelluun qabsoo Oromoo dadammaqsa iddoo kanaan ga'e kun asittidha kan inni tottolfamee bahe. Walaloo isaa sanyii mootiin alatti asumatti barreesse. Lakkoofsi 7 hankooti, lakkoofsi 6 kana Hacaaluuti wanta addaa waan adda ta'e yookaan immoo zeerfoor jennee waamna nuti. Isni yoo keessa jiraate yookiin foon qulqullaalee waan akkasii ta'ate innis achirraan beekna gurshaa anis asirraatiin beekan isa gursha. Irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira. Irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira. Irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira. Karchallee amboo jira. Anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala. Iraarsaan mana hidhaa cimus dhiirri hanga reebamuu lafeen isaa jabaataa hanga dhiibamu immoo dhiibuu baraam. Hacaaluun waggaa 5 boodaa yoo mana hidhaatii ba'u qabsoo Amboo bilisummaa fi birmadummaa Oromootiif gaggeessaa ture dabaaluuf rasaasni isaa kan inni itti qiyyaafatee muuziqaa ta'uusaa mirkaneeffatee. Ani immoo hawwisoo urjii Adaamaa galee tan ture beeksisa wayitu ba'e achitti hooggantoota yeroo sana jiranittis itti mee nama dandeettii akkanaa qabutu jira. Yeroodhaaf dibbee aadaati irratti nu fudhadhaati. Ammayya irratti immoo sagaleedhaan hin sirbaa mee ilaalaa hidheetan dhufee aceen qoramee darbee akkasitti ammayya irratti sagalee otoo sirbuu aadaa irratti immoo dibbee sana otuma hojjetu akkasitti 8 wajjin hojjennee innis gara Amboo barumsaatti deebi'ee ani immoo baandii burqaa buraayyuu galee jechuudha. Kuno har'as annan jira. Angappiidhaan quba nyaacha. Hacaaluun waggaa 14tti roorroo Oromiyaa irra ga'u mormuudhaaf reebichaa fi hiraarsaa mana hidhaa waggaa 5f erga baatee akkuma bahin daandii qabsoo sadaffaasaa muuziqaatti qiyyeeffatee. Qabsoon manneen barnootaa oddoo liibanii hanga qophaa'ina Ambootti milkiidhaan kan mana hidhaas injifannoo guddaadhaan. Inni sadaffaan ammoo qabsoo karaa muuziqaatiinis dabaaluudhaan. Qabsoo karaa muuziqaan jirus injifachuudhaaf iddoo qabsoo jijjiiruun dirqama ture. Iddoo qabsoo fi akkaataa qabsoo jijjiiruuf ammoo adeemsi qabsoo ulfaatus yeroo sanatti koodeen isaa ingiduu cimsaa qoftii gahaa ture. Goonni onneen sibiilaa kun albeema isaa jalqabaa yoo hojjetu Oromoon yerootti abdii kutate ture. Ajjeefamuu Oromoota qaqqaalii guutuu Oromiyaa keessatti taasifamu ilaaluudhaan abdii kutannaa keessa yoo saba galchetti. Yeroon kun yeroo Oromoon tasayyuu aangoo siyaasaa argatee biyya kana akka hin bulchinetti yaadamee kaan callisuu filatu
yoo dhaabbileen mormitootaa Oromoo mogoleen laafuu Haacaaluun as bahee Oromoodhaan ati sanyii mootiitii jedheem. Oromoo ati sanyii mootiitii moof dhalatte jedheem. Ati guddaadhaan guddaan ammoo bulchaadha jedhee saba isaa kakaaseem. Erga Oromoon ati sanyii mootiitii jedhee onneessee boodaan qabsoon Oromoo amburraa finiinuu Oromiyaa guutuu yoo wal ga'uu dadhabuu qabsoon sabichaa boodatti deebi'uu yoo kajeeluu tokko yoo diiguu kan biraa immoo yoo irraa fiiguu tokko yoo dhiiguu inni biraa immoo yoo callisuu Haacaaluun waa'een keenya yoo itti dhiisan naman dhiisuu dubbii keenyatu akka hin taane jedheem. Waa'een keenya akkamittiin dhiifamaam yoo dinnee diddaa barraam yoo fincillee ammoo ni bilisoomnaam yoo falmanne immoo ni walaboomna jechuudhaan itti geerareem. Sirba kanaan Oromoo wal ta'ee wal dhaga'eesiim. Ammas kaayyoon Haacaaluu fi Oromoo galma hin geenyeem. Inumaayyuu dubbiin Oromoo cabarratti okkola ta'ee maqaa maastar pilaanii jedhamuun handhuurri Oromiyaa Finfinneen Oromoo irraa cituuf kaateem. Seenaa Oromoo keessatti qabsoon dhiigaa fi aarsaa wareegama guddaa nama kaffalchiisu yoo dhufu Haacaaluun ni barbaachisa tureem. Dura bayeetuu maalan jira jedheem. Ofii boodatti deebi'ee Oromoodhaan hin jirtu hin jennee anatu hin jiru jedheem. Osoon ani jiruu Finfinneen nurraa hin cittu jechuu isaatiin. Gullalleen kan tufaa gaara bichuu ture dachee siidaa dabaleen farda isaa irratti soorratee farda isaa irraa fudhatanitti lafa keessa sirraa fudhachuu fi Oromoo ka'i jedheem. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuun mallee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uun mallee. waa hundi isaa aartiidha. Waa hundaanuu aartistiidha. Yoo sirbu qofa miti. Yoo taa'uu, yoo dubbatu, nagaa yoo si gaafatu, yoo deemuu. Hiika aartiitiin ni mataansa. Ayyuu dargaggeessaati. Waa hunda beeka, seenaa beeka. Maanguddoo caala seenaa beeka. dargaggeessa አዩ መጀመሪያ ያው የሙዚቃ ስራ በዛ መማረክ ነው የሚቀድመው ከዛ በኋላ ነው ፊሊንጉም ክሬቲቪቲውም ሁሉም ነገር የሚመጣው ሶ አጬ ለሙዚቃ ያለው መነካትና ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ያለው ኢነርጂ ማክሲመም እንዲያወጣ
ያደረገው ይመስለኛል እና በጣም አፕሪሼት ያደርጋል። በጣም ሙዚቃ ላይ ያለው ትኩረት ለየት ይላል። ለዛ ነው ጥሩ ስራዎች የሚሰራው። ሴና ከሌስ ዶከተ sirba isaatiin garuu ifa bahe. Kana jechuun Haacaaluun seenaa aartiidhaan barsiisa jechuudha. Har'aan falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee. Har'aan falmee sirreessa seenaa karaarraa maqee. Fardatu garbuu liite biila tuttufaa deema. Baratu darbuu diide ofiin gungumaa deema. Baranoo barroo maali barroo barumaan darba. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu hin qabneera. Gaara diigamuu mallee. Gaarri diigamuu mallee maanni Oromummaadha. የሙዚቃ እውቀቱ በጣም ከባድ ነው ያጫሉ። የሆነ ካታጎሪ ላይ ከተው የምታስቀረው ሰው አይደለም ያጫሉ። በጣም ከባድ የዜማ ደራሲ፣ በጣም ከባድ ዘፋኝ፣ በጣም በጥልቀት ሙዚቃን የሚያውቅ nama kennaa addaa ta'e qabu uumaadhaan rabbi kanumaaf isa uume kanumaaf isa jiraachise kan namni kamiyyuu gochuu hin dandeenye muuziqaan gochuu danda'a. Addaa gabrummaa keessatti muuziqaan iddoo guddaa qaba. Akkuma addunyaattis. Soorettii haadha sooree irbaanni irra buusa qaba. Soorettii fudhattee soorettiin personal neemiidha maqaa intala Oromoo taate tokkoof kennamudha. Har'a garuu maqaan soorettii jedhamu namni hin baasu. Garuu maqaa baay'ee bareedaadha. William Shakespeare what is in a name jedha. Maqaa keessa maaltu jira jedha. Maqaan soorettii jedhu Oromummaa ibsa. Maqaan callisee namaan kennamu. Maqaan soorettii Oromummaa ibsa. Dubartii Oromoo taate. Dubartii akkamii? Dubartii odoroo. Dubartii guddoo taate. Qaamaanis guddoo garuu qabeenya kan qabdu. Kun personal neemii uummatni Oromoo dhala isaatiif kennatudha. Kun irraanfatameera. Yaadatamuu qabaadha. Maalan jiraanis injifataadhaan Haacaaluu fi walleewwan qaqqaalii artistoota Oromoo kanneen biroo waliin ta'eetu injifatee. Haacaaluun lolchiiseetu Oromiyaa fi Oromiyaan akka walirraa adda hin baane ni hambisiise. Oromoo fi Oromiyaanis walirraa hin cinne Haacaaluunis hin injifatamne. Maastar pilaaniin erga fashalaa'ee boodammoo Oromoon sirna garboomsaa ofirraa kuffisuudhaaf aarsaa guddaa kaffalee. Haacaaluun har'as hin baqanne. Ani hedduu beekameera jedhee boonee istiidiyoo muuziqaa qofa hin oollee galee dhokatees hin teenye. Biyya ambaattis hin godaanne. Iddoo sabni isaa itti wal ga'u hundaa deemee waliin gaddaa fi gammachuu isaa hirmaate. Akka miliinee maddaraashiin sun guutuu gooleetu achitti hojjetamuu qaba. Gaafa hojjetamu immoo meeshaaleen isaa koonsartii osoo hin taane koonsartiif teeletoonii ta'uu qaba. Akkuma kun maqaa misoomaatiin teeletoonii godhamee miiliyoonotaan sassaabamu kanatti tariin beekamu bara miiliyoona 30-40 yoo sassaabne jara buqqaaniif koondominiyeemii ijaaramu sumatti lafti guuteedha. Harargeen mancaa qarraa. Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar. Roorroon daangaa dabarraan qeerroon Iddoo irreechaatti shimala isaa qabatee Oromoo ta'unneessee aadaa fi amantii saba isaa dabaalee wajjinis ni qooddate. Waa'een keenya yoo itti dhiisan naman dhiisuun na raffisuu na fuuldura yaada naqeen
kormi biyyaa ba'ee biyya ormaa jiru hin bookkisuunuma baroodaan boolla keessa teesseet boolla qottii dhaala abbaa ishii filmoorrirmaan uffadhunaan toluu nyaadhunaan sifaa'uun